Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Nammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Oman keessa daa'imni umriin 4 fi jaarsumni 78 ta'uu dooktarii kun him. Ibsi waajjira ministeera muummee garuu sabab lol kanaatiin lammiileen nagaa hin ijjeefamne jedhe. Waajjirri kun ibsa kenneen opereeshinii mootummaa naannoo Tigraay deemsisamaa jiru gara xumuraatti dhiyaachuu him. Ibsi waajjira muummee Galaana Balaayitaa Kitaanutti dhiyeesse. Opereeshiniin waraanni mootummaa federaalaa naannoo Tigraay keessatti adeemsisaa jiru gara xumuramuutti dhiyaachuu waajjirri ministeera muummee ibsa wiixataa har'aa baaseen beeksiseera. Torban dura humnoonni federaalaa magaalaa Maqalee erga to'atanii booda opereeshinichi xumura akka argate ibsamus bakkeewwan garaa garaatti lolli akka ture gabaafamaa ture. Ibsi kun hojiin amma mootummaan itti jiru humnooti TPLF kanneen miliqan seeratti dhiyeessuu tasgabbii mirkaneessuu akkasumas lammiileen buqqaanii fi naannicha keessatti rakkachaa jiran gargaarsa akka argatan gochuudha jedheera. Yeroo lolli naannoo Tigraay eegale humnoonni TPLF cimoo fi waraanaan kan qoraman akkasumas meeshaa waraanaa cimaa kan hidhatan waan ta'aniif lolli akka ministeerri muummee Abiy jedhan dafee raawwachuu dhabuu malaa jedhamaa ture. Kanaanis lolli Tigraay keessa riphee loltummaatti geessu mala jechuun kanneen ibsan turan. Opereeshinii waraanaa torban sadiif taasifameen garuu waraanni federaalaa magaalaa Maqalee to'ateera. Dubbiin waa'ee hidhattoota TPLF gadhiifame soba gareen yakkamaa ittiin jedhan gadhiiseedha jedha ibsi waajjira ministeera muummee. TPLF duubatti deebi'uun isaa tooftaaf akka ta'e akkasumas caasaa naannichaa qabatee socho'aa jira jedhamee inni ibsames dhugaarraa kan fagaate jechuun waajjirri ministeera muummee ibseera. Wanti dhugaan garuu gareen yakkamaa sirriitti mo'ameera. Addas faca'eera riphee loltummaa gaggeessuufis goomsa dandeessisurra hin jiru jechuun ibse. Dhalattoonni Tigraay nagaa tasgabbii bilisummaaf guddina barbaaduu jechuun gareen kun garuu of jijjiiruu yoo dide Itoophiyaa ijaaruuf michuu amansiisaa ta'uu hin danda'u jedha ibsi kun. Gama kaaniin dhaabii TPLF ka hooggantoonni isaa ijoo ajajni hidhaa itti bahee barbaadamaa jiran irra deddeebiin lammiileen nagaa mootummaa federaalaan ajjeefaman jechuun himachaa turan. Opereeshinii kanaan lammiileen nagaa hin ajjeefamne ka jedhu mootummaan federaalaa gareen yakkamaa lammiilee nagaaf dhiphata jechuun waan hin yaadamnedha jechuunis ibse. Gareen miseensota raayyaa irratti ajjeechaa raawwate akkasumas Maayikaadiraatti namoota hedduu fixe magaalota Baardaariif Gondar uummanni hedduu keessa jiraatutti meeshaa waraanaa dhukaase miseensota raayyaa ukkaamsee fi lammiilee nagaa akka dahootti fayyadamee lola gaggeessu lammiilee nagaaf dhiphata jechuuf hamilee hin qabu jechuunis ibse. Torban darbe mootummaan Itoophiyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin kanneen naannoo Tigraayitti deeggarsa fedhaniif deeggarsa geessuuf walii galaniiru. Hojiin kun hojjetamaa jiraachuus waajjirri ministeera muummee ibsaa har'aa keessatti eeree jira. Deeggarsi kun baqattoota naannicha keessa jiran kan ilaallatu ta'uunis ibsameera. Mootummaan lammiilee baqatan ni deebisa akka jireenya duriitti deebi'anis deeggarsa taasisaa jedheera. Lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay dheessuun lammiileen gara Sudaanitti baqatan 40,000 ol ta'u. Bakkeewwan hedduu naannichaatti tajaajilli teleekoomii waan adda cuteef ammallee haala lafa jiru jiraattota irraa baruun rakkisaa ta'eera. Dubbi himaan TPLF kataan obbo Getaachoo Radaa garuu akka harkin kenninee fi beekaa magaala Maqalee gadhiisan jimaata dabru BBC'tti himanii turan. Maqalee keessatti waraanni akka hin banamne jecha magaalichi gadhiisne jechuun dubbatan. Artist Hacaaluu Hundeessaan booda kutaalee Oromiyaa hokkarii keessatti uumame namaaf qabeenya irra miidhaan qaqqabe keessa magaalaa Shashamannee tokko sochii jiru jireenya hawaasa laafatee ture. Bakka itti deebisuu fi araarsa buusuu irratti konfereensii xiyyeeffatee guyyaa lamaaf magaalaa keessatti to'atame. Konfereensii kan qindeessan abbootii gadaa fi koomandoo haala nageenya magaalatti ilaalchisuun labsii labsan. Waayilii keenya Abtaamuu Xibaabuu waa'ee labsii kanaa gorsa abbaa gadaa kataan abbaa gadaa nageessoo gammachuu gaafate. Hawaasni kun hawaasa ni waliin yeroo dheeraa magaalli Shaashamannee indaa qoramtee irraa jammaree ni waliin jiru waan ta'eef gama gargaarsaatiin gama deebisee ijaaruuf naannoo jiranii walitti buunee gargaaraa turreerra. Amma ammoo hawaasni naannoo kennaa namoonni gariin abdii kutatanii naannoo kanatti jiraachuu fi imneessamaan qabna kajedhu sodaan isaan keessa waan jiru uummata kanaan walitti buunee taaseen gaafas taasee sun bakka numbuu akka irraa jammarree sababnanneen ummata nabi Adam tokkochaa wajjin jiraannaa rakkoo jiruun waliin dhoofnaa ummata keenya ka dogongoree ergaa diinaa geggeessullee ta'uun qabu hin gorfannaa ka jedhu isaan walitti dhufanii ummata Oromoo irraa emilee akka qaban ka ibsudha.
Mee isinillee abbootiin gadaa murteessuu keessan dhageen jira. Maal murteessitan? Nu kan jenne maqaa uummata Oromoo uffatanii ergaa biraa deemee nurratti hin geeggeeffamu. Ijoolleen abbaa gadaa dogongora irra hin deemtu. Namni biroo ammoo maqaa ijoollee abbaa gadaatiin ijoollee keenyaatiin deebee hawaasa keenya irratti miidhaa geessuu hin danda'u. Gadaan kaleessa gaafa uummata saba kamuu fi mure saba tokko itti adda qoodee murree karaan ka gadaati, malkaan ka gadaati, manni ka gadaati, gaaddinni ka gadaati, dogoggoruun ka gadaati, namni karaa gube kiyyaa miti, namni ba'ee saba biraa saame kiyyaa miti, nama nafsi murtee gadaatiif karoora dhugaati alatti ba'ee karatti ba'ee kiyyaa miti, ilma kiyyaan gorfadhaa. Sabaaf saba namni inni keessa jirtanillee maqaa uummata Oromootiin fakkaatanii afaan Oromoo haasa'uun Oromoo gootanii maqaa Oromoo gurraachessuu qabdanii kaje. Egaa labsii kana labsitanii jirtu kana booda uummatarraa maal eegdume? Seera kana attamiin hojiirra oolchina hoo jenne nu amma Shaashamannee karaa 5tu seenaa. Karaa 5 Shaashamannee seentu karaa Finfinnee irraa dhufu akkasumaan kibba kutee Dabuubee Hawaasaa feenu karaa Wandoo qabu karaa Baale irraa dhufee akkasumaan walatti feenu karaa 5 uummanni Oromoo gosaan ka jiru waan ta'eef ilma ofii akka eeggatu ilma karaa bahee badaa'u namni karaa tuqe gosoonni naannoo sanii akka itti gaafatan labsii dabarsinee waan ta'eef ofii baanii poolisii hin taane poolisii ufumaa ta'anii uummanni aadaa ofii irratti uummata ofii akka eegu. Uummanni Oromoo saba kamuu hin guddifata, hin lallabataa, hin moggaafatu. Kana waan ta'eef sabni magaalaa kana keessa jiru noon hin jirru yaboo kenna waan ta'eef yaboo keessanii amaanaa isinitti haa ta'u eegaa jennee labsii akkanaa dabarsanne. Nu amma haarawaa labsinee seera baafatuuf hin taane seera kaleessa Oromoon dalloo dumaanitti abbaa odallootti odaa roobaa jalatti seera kaleessa yakka salaamataatiif furcaa torbaa murattee hojii irra oolchuutu hanqina jalaa ta'ee moototaan hojii ta'ee mootummaa biraan uuman jedhanii addaan bittinneessanii turan malee murtiin kama kaleessa murame san irratti jabeessanii akka eeggatan ka jedhu labsiin keenya ka dabarsinu. Akka xiqqoo mandootitti namni hadha walitti ga'e aanaa Tiraaroo irraa dhufee jira, Shaallaa irraa dhufee jira, Nageelle irraa dhufee jira, Kofale irraa dhufee jira, Wondoo irraa dhufee jira. Namoonni kun dhaamsanii irraa fuutan kana fudhatanii naannoo keessanii galtanii hojiirra akka hojjetan tajaajilu waan nafseeneerruuf marii kun akkasiin wal jala isaan dhaqqaba. Rakkoon akkanaa yoo mudate duudha sirna gadaatiin furuuf waliigallee ka jedhan hoogganaan waajjira kominikeeshinii magaala Shaashamannee obbo Baaldoo Galatoo kanaan booda rakkoon akkanaa nuti hin deebi'uu jedhan manneen jireenyaa 800 caalan barbadaanii turan suphamuun bakka deebi'uun kan himan hoogganaan kun garuu hoteelii sadarkaa eegatan lakkoofsa 20 ta'an bakka hin deebine keessatti barsiifamuu jalqabe wiixata dabreerra kaasee barnoonni sirna gadaa akka gos barumsa tokkotti manneen barnoota afaan Oromootiin barsiisan hundi keessattuu kennamuu jalqabe. Hoogganaan itaanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa gadaan akka gos barnootaatti kennamu fedhii uummataatii jedha. Bizwarq olaanatti dubbis. Fedhiin uummata keenyaa hayyoota keenyaa baay'ee guddaadha. Fedhiidhumti kun immoo barnootaan akka inni deeggaramu ta'ee jira. Kanarratti hundaa'uudhaan qorannoon tokko fedhiin kun maal fakkaata isa jedhu gadi bu'ee qorannoon gaggeeffamee ture ogeeyyii sirna barnootaa akkasumas immoo karaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaatiin qorannoon akka gaggeeffamu ta'ee qorannoo kanarratti hundaa'uudhaan gareen sirna barnootaa qopheessu hundaa'ee gareen kuni sadarkaa barbaachisoo ta'an kitaaba barnootaa qopheessuudhaaf ulaagaaleen jiru. Ulaagaalee kanatti fayyadamuudhaan wantoota barbaachisoo ta'an erga guuteen booda hawaasichuma keessaa ragaa jiran walitti qabuudhaan beektota walitti qabuudhaan yuunivarsiitiiwwan dhaabbilee dhimma barnootaaf sirna gadaa wal qabatan walitti fiduudhaan kitaabni qophaa'ee jira kutaa 1ffaatii hanga kutaa 8ffaatti. Amma kitaabni kun sirna gadaa irratti fuulleffataa qabiyyeen isaa guutuun caaseffamaa fi akkaataa bulchiinsa sirna gadaa irratti hundaa'ee jechuudha. Inni qabiyyeen isaa sadarkaadhuma jiruuni itti ka'ee amma olitti wantoota barbaachisoodha jedhaman hundumaa kan of keessaa qabateedha. Mata dureewwan ce'umsa raabarraa gara doorii gahee fi itti gaafatamummaa doorii faaruuwwan adda addaa waaqeffannaa wajjin kan wal qabatanii bulchiinsa sirna gadaa jaarmiyaalee immoo waaqeffannaa keessa illee jiranii sirna gadaa keessa jiranii kanaaf kan kana fakkaatanii hundumaa kan of keessaa qabudha. Baay'ee bal'aadha. Biiroon barnoota Oromiyaa gocha hojii hojjete kanarraa bu'aa akkamii eegaa sirna gadaa guddisuu irratti waan amma hojjettan kun jijjiirama akkamii fiduu danda'a jettanii yaaddu? Keessumattuu erga
erga kitaabni kun erga qophaa'e as warrumti qopheessallee erga keessa galanii qo'achuu jalqabaniin booda baay'ee ajaa'ibsiifachuu qabeenyi keenya guddaan lafatti hafuusaa hubatanii keessa isaa gadi fageenyaan kitaabileen kun yeroo ilaalamanii wantoota hedduu of keessaa qabu. Karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa saayinsii dabalatee wantoonni jiran hedduudha. Isa kana yeroo kana wajjiniin akka deemutti waan qophaa'eef karaa hedduu jijjiirama fiduu danda'a. Beekumsaanis haa ta'uu, ogummaadhaanis haa ta'uu, amalaan barattoota keenya biratti yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa hin fidaa. Jijjiiramni kun immoo ce'umsa biyya kanaatiif, ce'umsa Itoophiyaatiif, ce'umsa gaafa Afrikaaf illee hin ta'a jenneeti kan amanu. Oduu biraatiin yoo sanii daballee dhukkubii maalummaan isaa hin beekamne bulchiinsi Kibmindiitti yoo xiqqaate namni 227 hospitaal seenanii namni tokko lubbuu dhabe. Oduun galgala kanaaf qabnu kunoo duulli waraanaa dhaabatus hojiin seera eegsisuu kan xumuramu garuu hoogganoonni wahaat murtiitti ennaa dhiyaatan qofaa jechuudhaan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa dubbataniiru. Kunis guyyoota murtaa'e keessatti xumuramuu danda'a jechuudhaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaaf hoogganaan waajjirichaa obbo Binnaalf Andu'aalam raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan hanga ammaatti injifachuu isaa hin simanne wahaat tooftaadhaan boodatti deebi'uu isaa ibsaa jira jedhan. Obbo Binnaalf yaadawwan akkasiif riphxee loltummaan yeroo dheeraaf turuu mala tilmaama jedhu garuu fudhatama dhabsiisaniiru. በአገር ክደት የተሰማራው የህወሓት ቡድን ከመጀመሪያው ጀምሮ ምን አይነት መግለጫዎች ሲሰጡ እንደነበረ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ይመስለኛል። Ganiinsa biyyaa irratti kamii kennaa akka ture martinuu kan quba qabu natti fakkaata. Duulli sun erga jalqabee adda waraanaa mara irratti haleellaa irratti raawwatameef injifatamuu isaan mudate yeroon itti simatan jira jechuun hin danda'amu. Dhugaan lafa jiru garuu kana. Hanga dhumaatti Maqaleen to'annaa jala hanga ooltutti ibsi isaan kennaa turan Aksuumiin deebinee qaban bakka kanaatti haleellaa raawwanne murna waraanaa gasii barbadeessine ka jedhu uumanii odeessaa turan. Kun ta'e jedhee uummata dogoggorsuuf hawaasi addunyaas waraanichi akka itti fufee jiru akka hubatu isaan immoo injifannoo gonfachuun itti fufuu isaaniif fakkeessuuf kan afarfame olola sobaati. Yeroo ammaa humni isaanii bittinnaa'e lolli waraanaan geggeeffamu guutummaan akka dhaabatu ta'eera. Kan hafe hojii poolisiitii poolisiin kanneen dhokatanii jiran qabee murtiitti dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhan. Wahaat shororkeessummaan akka himatamu waamichi dhiyaataa jiraachuu ka tuqan hoogganaan waajjirichaa paartiin biyya bulchu badhaadhinni murtii dhumaarra akka hin ga'in ibsaniiru. Gama biraan waggaa 30 waan ta'uuf ka'aa kan ture gaaffiin eenyummaaf bulchiinsa daangaa karaa seeraan deebii akka argatu koreen hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa murteessuusaa itti gaafatamaan waajjirichaa ibsanii jiran. Koreen hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa sadaasa 25-26 walga'ii guyyaa 2 geggeessaa ture xumuree jira jechuudhaan Iskindar Fireew gabaaseera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed garee fincile kan Tigraay gaarreen naannoo Tigraay keessa riphxee loltummaatti bobba'uuf dandeettii qabu ka jedhu fudhatama dhabsiisaniiru. Loltoonni federaalaa magaalaa Maqalee paartii biyya bulchu Wahaat harkaa fudhachuudhaan to'achuunis ibsamee jira. Hoogganoonni Wahaat garuu adda waraanaa naannoo Maqalee jiru adda addaa keessatti lolarra jiraachuu beeksisan. Hayyoonni Itoophiyaa tarkaanfiin humnaa naannoo gaanfa Afrikaa keessaa sabatiinsi akka hin jiraanne godha sodaa jedhu qabaachuu isaanii ibsaa jiru. Malli quunnamtee adda citee waan jiruuf hojjettoonni gargaarsaaf sabaa himaaleen gama seenuun murtaawaa waan ta'eef jecha lola gama maraan geggeeffamu mirkaneessuun hin danda'amne jechuun Reuters gabaaseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaa keessaa akka hin baane ibsamee jira. Pireezidaanti Tiraampiif ministiriin ittisaa yeroo fi kallattii kennaniin humnoonni Yuunaayitid Isteetsiif waaltaa ajajaa Afrikaa deebisuun gaanfa Afrikaa keessa ni buufatu jechuudhaan ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteets kan waaltaa ajajaa Afrikaa Jeneraal Stephen Townsend beeksisaniiru. Lakkoobsi humnoota keenyaa ka Somaaliyaa keessaa akkaan gad xiqqaachuuf jira garuu humnoonni Ameerikaa naannoo sana keessa ni turu. Kanaaf hojiin keenyaaf murannoo nuti michoota keenyaaf qabnu hin jijjiiramne jedhan. Hidhata Alqaayidaa kan qabu Alshabaab irra dhiibbaa kaa'uuf michoota keenya gaanfa Afrikaa waliin dantaa keenya waliiniif hojjechuu itti fufuudhaan Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaa fi Somaaliyaa keessatti cicha qabdu itti fuftii jedhan. Innaa barbaachisetti yoomiyyuu taanaan naannoo kam keessattiyyuu hatattamaan dandeettii deebii kennuuf qabnu mul'ifnee jirra jedhaniiru. Kunis hin jijjiiramne jedhanii tarkaanfiin kun dhiisanii ba'uuf tattaaffii keenya addaan kutuu utuu hin taane tattaaffii keenya gaanfa Afrikaa itti fufuuf tooftaa tolfame jedhaniiru. Waraanni Sudaan lafa qonnaa falmisiisaa biyyattii kan naannoo waraanaan bututte Tigraay cinatti argamurra buufachuu itti fufee jira.
mootummaan Sudaan waa'ee sochii waraanaa laalchisee yaada tokkoyyuu bakka hin kennine kaartuumirra naabaa muhaddiin gabaaseera jaallannee dhiyeessa. Humnootiin Sudaan lafa qonnaa Itoophiyaa waliin waldaangessetti kamisa darbe seenanii ergasii lafa waggoota 25 caalaaf milishoota Itoophiyaan qabamee tureetti babal'ifachaa jiru. Lafti kunis waggootii hedduuf Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti walitti bu'iinsa uumaa ture. Gareen hidhattoota Itoophiyaa kanneen shiftaa jedhaman waggaa waggaan baatii oomisha keessa iddoo sana sosso'u lafa qonnaa fashaaqaa fi iddoo biraa kan Sudaan kan kooti jetturraa oomisha hatu. Aangawaan nageenyaa kan eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate VOA'f akka ibsetti humnootiin Sudaan lafa sana to'atanii jiru. بدأ انتشار للجيش السوداني شرق بركة نورين هي أصلا أراضي سودانية جيش الأثيوبي للآلاف الحصبة. Waraanni Sudaan barkaat Nooreeyin gama bahaatti bobba'ee jira. Iddoon kun dur kan Sudaan ture. Amma waraanni Itoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaan qabamee waan jiruuf waraanni Sudaan lafa kana deeffachuuf carraa kenneef jedhan. Baatee bila darbe milishoonni Itoophiyaa magaalaa Qadariif gama bahaa gandeen marsanii jiran haleeluun sibiilota 5 ajjeesanii waraana Sudaan hedduu ajjeesanii kaan madeessan. Sudaan haleellaa kana balaaleffachuun mootummaa Itoophiyaatu milishoota kana gargaaraa jetti. Xiinxalaan kaartuun keessa maadheffate Moyaaddeen Jibril naannoo sana dhiyeenya kana daawwatee ture. هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية. sochii humnootiin Sudaan gochaa jiran irratti biyyoonni lameen yaada kan kennan natti hin fakkaatu. Itoophiyaan dhimma guddaa to'achuu qabdu of harkaa waan qabduuf Sudaan waliin walitti bu'uu hin feetuu jedhan. Sudaan baqattoota Itoophiyaa kanneen wal waraansa Tigraay keessaa dhiyeessan keessummeessaa jirti. Baqattoonni kun 43,000 kan caalan yoo ta'u mooraa Sudaan 3 keessa buufatan. Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR akka tilmaamutti torbanneen xiqqoo fuullee keenyaa keessa lakkoofsi baqattoota kanaa 100,000 ga'uuf jira. Gaanaa keessaa filannoo pirezidaantummaaf ka paarlaamaaf sagalee kennuun jalqabamee jira. Kaadhimamtoonni 12 pirezidaantummaaf dorgoman iyyuu dorgommiin sun kan aangoo irra jiran pirezidaanti Naanaa Akuufoo Adoof pirezidaantii duraanii Joon Mahamaa gidduutti geggeessamaa jira. Dorgommiin kun namoota lamaan gidduutti erga bara 2012 innaa Mahamaan Akuufoo Adoo injifatanii bara 2016 keessa immoo Akuufoo Adoo deebisanii injifatanii qabee yeroo sadaffaaf geggeessamuu isaati. Dubartoonni 3 kaadhimamtoota Akuufoo Adoo waliin dorgoman 11 keessa turan. Caasaan oduu Koongoo keessa maadheffate qorannaa dhiyeenyaa tuquun akka gabaasetti pirezidaanti Akuufoo Adoo sagalee xiqqoodhaan Mahamaa dursaa jiran. Kaadhimamtoonni lamaan dinagdee guddicha biyyattii sababa COVID-19 miidhame bakkatti deebisuuf waadaa seenaniiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteen jala bultii duula talaallii COVID-19 jalqabuu geessee jirti. Hojjettoonni tajaajila biyyoolessaa biyyattiif maanguddoonni waaltaa eegumsa fayyaa keessa jiraniif kanneen isaan kunuunsan kibxata borii talaallii kaampanii dawaa Ameerikaa guddicha Faayizariif ka Jarmanii Baayoteek waliin ta'uun qopheessan isa jalqabaa fudhachuu eegalu. Dhaabbati waa'ee eegumsa fayyaa to'atu kan mootummaa talaallii sana erga raggaasisee booda ture kaka'umsi jalqabaa hojiirra kan oole. Kunis Biriteen uummataaf talaallii kennuudhaaf biyya gama dhiyaa keessaa isee jalqabaa ta'uuf jirti. Talaallii kennuun kun kan mirkanaa'e erga yaaliinsaa 90% milkaa'aa ta'uunsaa beeksifame torbanneen booda. Biriteen talaalliiwwan kaampanii Faayizariif Baayoteek doozii 800,000 kan argatte yoo ta'u, kunis kan isheen bitatte miliyoona 40 keessaati. Firiijii qorri isaa digirii seelseesii 70 gadi keessa taa'uun waan irra jiraatuuf talaallii kana erguun haalli isaa ulfaataadha. Caasaan oduu Biriteen akka gabaasetti mootittiin biyyattii maanguddoon waggaa 94 Elizaabeetiif abbaan warraa isaanii kan umriin waggaa 99 mootichi Filiip amanamummaa talaallichaa uummataaf mirkaneessuuf innaa tallaalaman kan beeksisuuf ta'an ta'uun ibsameera. Gama biraan waaltaan Hindii Seeram Yuunivarsiitii Oksfoord waliin ta'uudhaan kaampanii dawaa Biriteen Astraazeneekaadhaan oomishamaa jiru talaallii COVID-19 haala yeroo hatattamaaf gargaaramuuf gaaffii dhiyeessee jira. Warshaan dawaa oomishu guddichi kan addunyaa Seeram sababaa talaalliin Astraazeneekaa qorra digirii seelseesii 2 hanga 8 qofaa keessa turuu danda'uuf kan Faayizariif Baayoteek caalaa kan Oksfoord simatee jira.
Pireezidaantiin Indooneeshiyaa Jooko Widoodoo talaallii vaayirasii koronaa Chaayinaan oomishame biyya isaaniitti ergamuu dilbata kaleessaa ibsaniiru. Talaalliin sun Indooneeshiyaadhaan qoratamuusaaf mootummaanis uummata miliyoona 200 fi miliyoona 70 tallaaluuf qophii xumuraa jiraachuu beeksisan. Yuunaayitid Isteetsi keessaa kanneen qajeelfama eegumsa fayyaa to'atan talaallii Faayizarii fi Baayooteekiin kan yeroo hatattamaa kennuuf dhiisuu murteessuuf kamisa dhuftu kan walga'an yoo ta'u, walga'iin inni itti aanu immoo torban booda kaampanii dawaa Ameerikaa keessa maadheffate Moodernaadhaan talaallii qophaa'aa jiru irratti mari'achuuf jiru. Ministiriin tajaajila eegumsa fayyaaf namoomaa Alex Azar dhaabbata oduu Fooksiif dilbata kaleessaa akka ibsanitti bulchiinsi nyaataaf dawaa Yuunaayitid Isteetsi talaallii Faayizar yoo raggaasise ogeessonni eegumsa fayyaa talaallii sana sa'aatilee keessatti dhukkubsattootaaf kennuu jalqabu jedhan. Aangawoonni kutaa Yuunaayitid Isteetsi kan Joorjiyaa keessaa pireezidaanti Doonaald Tiraamp filatamaa pireezidaantummaa akka ta'an Joo Baayiden shiraan filannoo kutaa sanaa injifatan jechuudhaan himannaa isaan dhiyeessan fudhatama dhabsiisan. Aangawaa dhimma filannoo gameeyyii kan kutaa sanaa akka ta'an Biraad Raafensberger dhaabbata oduu ABC'f torban kana ibsa kennaniin akka miseensa garee Riippaabilikaanii safuutti cichu tokkotti Tiraamp kutaa Joorjiyaa keessatti injifachuu dhabuu isaaniitti gaddeera garuu uummati Joorjiyaa filateera kanaaf sagalee uummataa kan jijjiiru hin jiru jedhan. Tiraamp sanbata darbe Riippaabilikaanticha bulchaa Joorjiyaa Biraayan Keemp qaama seera tumtootaa kutaa sanaa walga'ii addaa waamuudhaan sagalee kenname jijjiiranii sagalee filannoo calaluuf kutaa sanaaf kenname Tiraampiif akka kennan kan gaafatan yoo ta'u kun ta'eeyyuu sagalee Baayiden argatan 306 kan Tiraamp 232 filannoo sana jijjiiruuf gahaa miti. Keemp gaaffii Tiraamp fudhatama dhabsiisan. Baayiden filannoo sadaasa sadii geggeessameen kutaa Joorjiyaa sagalee caalmaa 12,000 argachuun injifatan. Tiraamp sanbata galgala hiriira mormii Joorjiyaa keessatti waamuudhaan Keemp injifannoo Baayiden gamasitti argatan jijjiiruu diduu isaanii qeeqanii jiru. Tiraamp bahee filannoo sanaa mormuuf falmii geggeessan kan itti fufan ta'uu dubbatan. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa. Oduu ispoortii gabaabduu sanitti kalee Valeenshiyaa Ispeenitti namkuuma hedduu dorgommii kiiloomeetirii 21tiif wayii jedhaniiti walitti gad lakkisan. Namni aga tokko nafum didiriirfachuuf dorgoma. Atileetotii bebeekamoon ammoo maqaa ofiitiif badhaasallee argachuuf jedhaniitiin dorgoman. Ganzabee Dibaabaa ittuma awwaarsiitet rikoordii haaraan moote. Dhiiraan ammoo atileetii keenyaa Kiboot Kaandiitti nam cufaaf jala jisseetiin rikoordii haaraan ammoo wayitiin mootummaan galate. Warri isa ta'anii tokko aga furii baay'ee cuftin iyyuu rikoordii haaraa argate. Kaandiin nam ganna 29ti rikoordii namni biyyisaa Jeffrey Amroor ganna tokkoon dura Kopenheegenitti moo'ee caaleetiin maratoonii kiiloomeetirii 21 wayii tana daqiiqa 57tiif sekondii 32tti moo'e. Namni isa ta'anii lammeessoo baay'ee immoo nama Ugaandaati nama ganna 24tti Kiplimo jedhan. Gam dorgommii nama uwwaa yookaan ammoo dubartiiti namni Ganzabee ta'aniitiin lammeessoo ta'e atileetii keenyaati Sheela. Sadeessoon nama Itoophiyaati Sanbalee Tafariiti. Afreessoon nama atileetii keenyaati. Shaneessoon nama Ameerikaati. Qamxaaniin ammoo dhaabii atileetiksii addunyaa kophee faashinii haaraan hojjetan Prototype akka atileetoti itti dorgomuu danda'an kalee hajaje. Dorgommii akkana irratti kophee ittiin dorgomaniif ittiin dorgomne eeyyamaniif hin eeyyamne jira. Keessattuu kophee jaliisii yabbuu guddaa qabin eeyyaman. Yabbuun kophee tana jalaani miilimeetirii 40 caaluun malla. Atileetiin keenya haa tokkeessoo baay'uunine kophee jalii ispoonjii yabbuun isii miilimeetirii 39 kanaan dorgome kopheen sulleen guddoo gargaarte. NFL dorgommii harkaaf miila Ameerikaa itti jiran. Taphalee guyyaa dheengadatiin gareen Raams garee Kaardinaal 38-28 Packers Eagles 30-16 gareen Patriots garee Chargers 45-2 gareen Chiefs garee Bronco 22-16 torban 13 keessa jedhanii torban 4 fudhumachuuf dorgommii kilaboota kubbaa miilaa English Premier League illee itti jiran torban 11 keessa jiran Chelsea Leeds United 3-1 Manchester United West Ham 3-1 Crystal City West Brom 5-1 waan adii garsiifti illeen. Taphaan irratti Zahamii fi Benteken goolii 2 galfatan. Leicester City illeen Sheffield United 2-1 moote. Arda Brighton fi Southampton waliin taphata. Torban 11 keessa jiranii Tottenham qabxii 24 dur jirti. Liverpool fi Chelsea lammeessoof sadeessoo jirti. Tottenham Arsenal 2-2 mootetti qopheette sadarkaa tokkeessoo rubuuti. Kun ispoortii gabaabduun tanu. Odaraal Stephen Townsend beeksisaniiru. Lakkoobsi humnoota keenyaa akka Somaaliyaa keessaa akkaan gad xiqqaachuuf jira garuu humnoonni Ameerikaa naannoo sana keessa ni turu. Kanaaf hojiin keenyaaf murannoo nuti michoota keenyaaf qabnu hin jijjiiramne jedhan. Hidhata Alqaayidaa kan qabu Alshabaab irra dhiibbaa kaa'uuf michoota keenya gaanfa Afrikaa waliin dantaa keenya waliiniif hojjechuu itti fufuudhaan Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaa fi Somaaliyaa keessatti cicha qabdu itti fuftii jedhan. Innaa barbaachisetti yoomiyyuu taanaan naannoo kam keessatti iyyuu hatattamaan dandeettii deebii kennuuf qabnu mul'ifnee jirra jedhaniiru. Kunis hin jijjiiramne jedhanii
Tarkaanfiin kun dhiisanii ba'uuf tattaaffii keenya addaan kutuu utuu hin taane tattaaffii keenya gaanfa Afrikaa itti fufuuf tooftaa tolfame jedhaniiru. Waraanni Sudaan lafa qonnaa falmisiisaa biyyattii kan naannoo waraanaan bututte Tigraay cinatti argamu irra buufachuu itti fufee jira. Mootummaan Sudaan waa'ee sochii waraanaa laalchisee yaada tokkoyyuu bakka hin kennine kaartuumirra Naabaa Muhaddiin gabaaseera jaallannee dhiyeessa. Humnootiin Sudaan lafa qonnaa Itoophiyaa waliin waldaangessetti kamisa darbe seenanii ergasii lafa waggoota 25 caalaaf milishoota Itoophiyaan qabamee tureetti babal'ifachaa jiru. Lafti kunis waggootii hedduuf Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti walitti bu'iinsa uumaa ture. Gareen hidhattoota Itoophiyaa kanneen shiftaa jedhaman waggaa waggaan baatii oomisha keessa iddoo sana sosso'u lafa qonnaa fashaaqaa fi iddoo biraa kan Sudaan kan kooti jetturraa oomisha hatu. Aangawaan nageenyaa kan eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate VOA'f akka ibsetti humnootiin Sudaan lafa sana to'atanii jiru. بدأ انتشار للجيش السوداني شرق بركة نورين هي أصلا أراضي سودانية جيش الأثيوبي للآلاف الحصبة. Waraanni Sudaan barkaat Nooreeyin gama bahaatti bobba'ee jira. Iddoon kun dur kan Sudaan ture. Amma waraanni Itoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaan qabamee waan jiruuf waraanni Sudaan lafa kana deeffachuuf carraa kenneef jedhan. Baatee bila darbe milishoonni Itoophiyaa magaalaa Qadariif gama bahaa gandeen marsanii jiran haleeluun sibiilota 5 ajjeesanii waraana Sudaan hedduu ajjeesanii kaan madeessan. Sudaan haleellaa kana balaaleffachuun mootummaa Itoophiyaatu milishoota kana gargaaraa jetti. Xiinxalaan kaartuun keessa maadheffate Moyaaddeen Jibril naannoo sana dhiyeenya kana daawwatee ture. هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية. Sochii humnootiin Sudaan gochaa jiran irratti biyyoonni lameen yaada kan kennan natti hin fakkaatu. Itoophiyaan dhimma guddaa to'achuu qabdu of harkaa waan qabduuf Sudaan waliin walitti bu'uu hin feetuu jedhan. Sudaan baqattoota Itoophiyaa kanneen wal waraansa Tigraay keessaa dhiyeessan keessummeessaa jirti. Baqattoonni kun 43,000 kan caalan yoo ta'u mooraa Sudaan 3 keessa buufatan. Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR akka tilmaamutti torbanneen xiqqoo fuullee keenyaa keessa lakkoofsi baqattoota kanaa 100,000 ga'uuf jira. Gaanaa keessaa filannoo pirezidaantummaaf ka paarlaamaaf sagalee kennuun jalqabamee jira. Kaadhimamtoonni 12 pirezidaantummaaf dorgoman iyyuu dorgommiin sun kan aangoo irra jiran pirezidaanti Naanaa Akuufoo Adoof pirezidaantii duraanii Joon Mahamaa gidduutti geggeessamaa jira. Dorgommiin kun namoota lamaan gidduutti erga bara 2012 innaa Mahamaan Akuufoo Adoo injifatanii bara 2016 keessa immoo Akuufoo Adoo deebisanii injifatanii qabee yeroo sadaffaaf geggeessamuu isaati. Dubartoonni 3 kaadhimamtoota Akuufoo Adoo waliin dorgoman 11 keessa turan. Caasaan oduu Koongoo keessa maadheffate qorannaa dhiyeenyaa tuquun akka gabaasetti pirezidaanti Akuufoo Adoo sagalee xiqqoodhaan Mahamaa dursaa jiran. Kaadhimamtoonni lamaan dinagdee guddicha biyyattii sababa COVID-19 miidhame bakka Sasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Bakar Abdii, Caalii Shonee.